Nagaan isiniif haa ta'u kabajamtoonni fi jaalatamtoonni hordoftoonni Miss Oromiyaa akkam jirtu nagaa keessanii an nagaa kudha galanni waaqayyo lafaa ta'u isinis lafa jirtanitti akka nagaa guutuu nagaa raafaa qabdan abdiin hin qabaani. Har'ammoo bakka tokko faana deemnaa bakki nuyi faana deemnusi bakka baay'ee bareeda tokko sin agarsiisuuf hin deema. Innis magaalaa kamiyyoo jettanii magaalaa Duubaay keessaa. Magaala Duubaay keessa gaayaa hin beektu hundumti keessanuu warri dhuftanii argitanis jirtu ni beektu jechuudha. Warri immoo dhuftanii hin argines beektu sooshaal miidiyaa irratti hin argitu waan ta'eef keessayyuu immoo bakka kana bakka ani amma sin agarsiisu kana warri dhuftanii yookiin miidiyaa irratti hin argine har'a ilaalaa jechuudha. Bakka baay'ee miidhagaa baay'ee tokko dhugaa waaqa dubbachuutti jechuudha. Baay'ee tokko namatti tola nama hawwataanii. Kalariin isaallee bareedaa giriinii ta'e akkasitti gaafa ilaalanii viyuun isaa baay'ee tokko namatti tola. Otoo bakkuma kana oolanii yeroo hundayyuu namatti hin tolu. Dhugaa dubbachuu jechuudha. Bakka akkanaatu oolanii yeroo hundayyuu baay'ee tokko namatti tola. Egaa isinis bakka garaagaraa teessanii warri Dubaay kana hawwitanii ilaalatii yoo jaalattan immoo yoo bakki isinitti tolu immoo isin affeeruu dandeenya jechuudha. Warra dhufuudhaaf fedhii qabdanii isin affeeranii dhuftanii daawwachuu dandeessu isinin jedhaani. Innaa ergootoo dhaqni mee viidiyoo kana hanga dhumaatti ilaalaa. Waan immoo gaaffii isinitti ta'e koomanta jala kaa'uu hin dandeessu. Waan dogoggora jirus akkasuma yoo jiraate dogoggorri jirus yoo jiraate gorsas yoo ta'e koomantii jala kaa'adha. Koomantiin an dubbisa waan ta'eef yaada qabdan kamiyyuu koomantii jalatti barreessuu hin dagatinaan isinin jira. Warri immoo na jajjabeessaa turtanis galatoomadha. Gargaarsi keessan ammallee na biraa hin hafiniin isinin jira. Akkasuma immoo warri mana kanaaf haaraa taatanii sabiskiraayib gochuudhaan maatii naaf ta'uu hin dagatinaadha. Isinin jiraanii akkasuma immoo warri maatii naa taatan immoo galatoomaan isinin jira. Kanaafuu eessa yoo ta'u hin deemin dirqittuu yoo ta'u hin socho'inii. Viidiyoon kun gabaabaadha waan ta'eef magaala kana daawwadhaa fataatti jira. Anatu sin affeere jechuudha. Baasii tokko malee ani sin affeerera waan ta'eef fataatti jedhaatii bakka itti bashannanaa keessa bashannanaaniti gaafa dhume yaadaadhuma amma dhumutti fataa jedhanii